jaalladhu kanan yoon du'e naa wajjin duutu wayi onnee keessaan qaba uqsin billaahi abbaa fedhe ittiin qixxeessu jechuudha. Wallahi ittiin qixxeessu. No. Oh my god. Hiriyaa waggaa dheeraa. Isin jara kana nan jaalladha bar jara biqiltuu. Jara doktoriis nan jaalladha bar garuu siidhaan waan qixxeessu. Dhugaa walitti himna. Mana ada buku, dia cuma balik ke komentar dan nanti. Oke. Anak mana pun lagi cuma balik. Oh ya, kayak macam tu. Garuu akkana jaallattu nama jaallattu wayii qabdaa? Ayyaa መልስልኛ እና deebisi gaaffii koo. Ati na jaallatta amma sirba rabbiis nu dhugaa. Amma waan isa gaafatu. Akkana jaallattu nama jaallattu qabdaa siin jedhee. Ani siin deebisa naa deebisi rakkoon qabu ani siin deebisa. Ani siin deebisuuf qophiidha. Doktor Biiftuudha. Ahiwal. Doktora siin jechaan jiru ani. Gara obbolummaa hoo? Obbolummaa ta'uu waan fedha ta'uu waan na fedhe nu gaaffii koo kana bichaa naa deebisi ani gaaffii kana bichaa sirraa qaba gaafadhee sirraa qaba. Nama akka kootti jaallattu qabdaa jette bara. Qabdaa ree? Qaba dabar. Doktor calm down. Doktor Biiftuu biqiltuu. Ati immoo obboleettii. Akkam? Kun rakkoon qaban obbolummaan kaadu kun Doktor Biiftuu kun biqiltuudha. Lamaan isaanii. Kun tokko. Mirgaabbeessi bitaa immoo lachuu ija bara ijaa waamamu malatti. Eeban ijoollee bakka gudiin. Amma bakka lamaan isaanii fuutaa. Jechuun yoo lamaan isaanii fuudhee bakka tokko dirqaman ollaatti gala. Yoo isaan eeruman illee ollaatti galan ollaa isaanii jira. Isheen maddee kana booda sini ibsisa rakkoon qabu amma rakkoon qabu amma jechuun fira baay'ee qabda waan ta'eef. Atoo nama akka kootti nama jaallattu qabdaan attiinisti sooludha. Yes ni qabaye. Akka kootti jedhee bara. Ajjeefadhu akka kootti nama jaalladhu jechuun namni tokko bar jaalalli isaa adda addaa akkuma ati jette kana jechuun kanaafuu ni qaba. Kan si caalaa jaalladhu qaba. Maal asii jedhee garagalli. Ta'u baay'ee. No. So beetanii Doktor Biqiltuu ilaala. Tokko wayii kanan haaluu hin dandeenye wayiiti jirti wallaahi billaahi. Kanan haaluu hin dandeenyetu jirti tokko.
haaluun danda'u tokko wayi isinii galee doktor Biqiltuu doktor Biiftuudhaan ala jechuun tokko wayi jirti isii nama himanu miti kunaas onnee keessa jirti jechuun walumaa gala isinii galee onnee keessa jirti. Isin onnee keessa jirti jechuun kanan haaluu hin dandeenye kanan jibbuu hin dandeenye kanan baasee dubbachuu hin dandeenye kanan yeroo hundumaa jaalladhu kanan yoo hin du'e naa wajjin duutu wayi onnee keessaan qaba uqsim billaahi abbaa fedhe ittiin hin qixxeessu jechuudha. Wallahi ittiin hin qixxeessu. No. Oh my god. Hiriyaa waggaa dheeraa. Isinii jara kanan nan jaalladha bar jara Biqiltuu. Jara doktoriis nan jaalladha bar garuu siidhaan waan qixxeessu. Dhugaa walitti himna. Kana baay'ee jiraa. Naarini. Naarsi injiru edi. Hin qabu kanan si caala jaalladhu edi bas. Amma maal goota dallaatti nu gashitamu? Gargar baa. Lakki mukaan gashin dhugaa dubbachuuf. Obboleessa koo tokko jira hattaa bakka jiramti. Guyyuma tokko tarii buna dhaamnaa hin harka keerraa dhuga. Anamoo? Obboleessa kee na fuusisuufi? Wallah obboleessa qaqqashtii wayiin qaba. Anamma yoon sin fuudha hiriyyatan mallee ijoollee dheerasii galee. Ani koositti meera bar guyyaa tokko. Ollaa makeettaa galu malee abshiraatti hasabe minaamin waan akkanaas hin jireen ture bar. Aara rakkoon qabu. Okay, misaana nyaachista yoo jechuu gaafas. Raatiyyuu si nyaachisa. Misaa bichaadha. Yaa saala. Fayyoo itti bishaanitti dhugee guumaan iyyuu dhudhee gadda bishaan dhugee. Bishaanii dhuga. Hai korata. Wallahi billahi. Mee kan dhugee kana bismillah. Anta achi siqee dhuga Oromoo qoqqoo keessa silaalti. Akkuma namni gaariin jiru namni hamaan jira. Maal jennati? Oh my god. Nanti warri moditara qabdan warri koomenti argaa jirtan miyuut godha. Hin beektu warri amma moditara qabdan. Kan koomoo? Meeqaan qaxxaamta amma shaadaa si qabsiisa 2000 hin qaxxaamta? Ayyee. Yoo dandeessa. Waanan sirra gaa'ee fudhattaa yoon si moore. Qixaaxiidha rakkoon qabu qixaaxiin siin fudha. Okay. Akka waan immoo wayinatti dhagaame ka'e. Wallahi wayinatti dhagaame ka'e akka waan immoo waanan jechisiisu kuma qabdu miti yaa jamaa. Amala koo beektu fedhe. Indoo taaptaap godhaa. Mucaan indee ababaa tokko dhabdanii har'ammoo innaan allaahi jedhan. Maal taatan? Akkaasan bakka. Galatooma. Abaaboo. Oh. Abshir namoota. Wiinii korraa moo naa deebisee hante? Suusii kooteen kii. Namoota taanaan. Galatooma. Miitu. Galatooma hundi keessan. Taap godhaa. Wallahi namoota isaan dhala kan 2,000 ni adabbiin. Qorataaf ooloo deebisaa abshir. 2,000 adabbiin. Amma waa'een bareedummaa koo adaraasiin hin dhibiiniiti mee taap godhaa maalan bareedu dhimee la filter. Abaabottee ana fa'i fooloo godhadhaa miskiina wallahi miskiina wayiiti. Akkuma fuulli sii bareedu qulqulluu namaati wallahi billahi qulqulluu nama gorsitu sammuun siisiidhaa ol bareeda achi fageessitee yaaddi. Keessumaa warri abaaboo kana warri fuutan eebba haadhaa qofa miti eebba ollaa qabdu eebba waa hundaa qabdu dhugaa dubbachuuf. Amiin jira. Bismillahirrahmanirrahim. Nama garraamii nama yerooti tokko waamte wayyee koo siin jedhi nama garraamii akkati lafa hin deemne wayii. Amiin jetti raasaa hin deemne kana. Okay. Nama ji'a Lamborghini konkolaataa babbareedaa sitti jijjiiru akka kopheetti sitti qaba.
Amen. Kana jiraatu. Injaallataa konkolaataa. Amen. Amen. Nama jaalala bichaa see kennu jedhi rakkoon qabu kallee walii waa konkolaataa. Okay. Annama akkamiin si'a beektaa? Akka kootti utuu namni namaaf kennama ta'e nama akkamii akkan sii kennu beektaa? Tu namni namaa kenna ta'e tokko. Winnie kuna egaa please. Wayi Winnie koraan adeemsise. Winnie seeraa fuudha. Tokko. Dhugaa rana adeemsise. Nama yeroo hunda rifeensa keessii sirreessu tokko. Tokko. Lama nama yeroo hunda yeroo ati deemtu harkasi qabee deemu. Lama. Nama yeroo hunda laafiyyuun dhiqatti boosi shaaworii si galchachuu kan inni laalaa ta'u asirratti. Okay. Nama yeroo hunda. Winnie koraa deebisirraa. Dhiisin deebisi kalas. Wayyoo. Namoosisa. Diinuu rillinyatu si jirtu sila. Malabbo. Wat baatee sila yuutu akka jaazirtu beebee malee maanii jiru. Ayyeeshi Simoonee kakunoo nama amma gana nama amma kuma dhibba ja'a baattee teessa. Wallahi maqaan nyaatanii warras jala jirtu. Maqaan nyaatanii yookiin billa. Okay. Nama yeroo hunda dhaggeeffadhu ka. Nama yeroo hunda kilabii si geessu halkan. Yesus Kristos. Maal jechuudha? Sirbuu miti barbaqa boqonnaa bashannanuu. Kilabii yoo ta'e mana koo yaane mana kootti waan akkanaa mana kootti nan bashannansiisuu maal lafuudha baala kilabii na geesse. Abbaa manaa keeti bar jaalallee kee miti abbaa manaa keeti bar. Infeeraan kilabii akkana fuudhee deemu fedhu ayyee manumatti yaanaa waan ta'u. Kilabii otoo hin taane bakka waan nyaafaa minaaman jettooti kilabiidhama waan nyaafaa. Uzurrii hosiisuu isa namni dubbatuudhaaf hin beektu bara wallahi dhugaa dubbachuu. Thank you. Galatooma dhugaa rabbi. Amma illee lamni namoonni isaa kadha sin deema. Nambaa bakka. Ayyee gootummaa keessan. Atoo nama akkamiinaa hawwitame natti himi. Ani dhugaa dubbachuuf nama si hawwu keessattuu dhiira kamiifuu nama hawwu haadha manaas jaartii isinillee jaartii nama naaf nama jaallatu. Dhiira kamiifuu hin jedhin. Dhiira kamiifuu ana qofaaf hin jedhin. Ayyee isaaniif booda isinitti himamu. An jaartiin si hawwu keessattuu jaartii isinaaf. Jaartii jaalala kee bichaa amantee akkati jaalachuu bichaa akkati onnee kee keessa akka jiru atis onnee ishee keessa akka qabdu isheenis onnee kee keessa akka qabdu bichaa bartee qabattee deemtu jechuudha. Wantooti waan feete gootee nama si shakkite. Nama akkasii siif hawwa jechuudha. Nama yeroo hunda jechuudha gaafati manaa galtu akka ilmoo ofii beektamti haati akkatti gaafa bakkeedhaa galtu akkatti dhungattiin ofitti qabduun akka sana si gootu. Ilmoo hoggalaa jiraatti. Ayyee. Ofitti qabdi amma. Ilmoo hoggalaa jira jettee jechuudha. Akka ilmoo akka abbaa manaa hoggalaa irratti gusgusettee mana keessaa goste seeddu jechuudha. Nyaata fa kana foolii isaa mana keessaa balleessite waa hunda zinnitti goote seeddu. Dammoo haadha manaaf qabdu. Aboon talli kun dhugaa dubbachuu hedduu. Maatii kee jaallattu. Ayyee. Haadha manaa maatii kee jaallattu. Maatii kee si kabajju. Ayyee. Inaante kuma tokko ga'uun qabdanii. Akkasi. Na jala namumti kuma tokko ga'u hin jiru isa dhugaa dubbachuu. Namuma intala kana namoonni. Giftara oduu bichaa qabda bara. Dhugaa oduu jaallattu jechuun wallaahi oduu jaallattan. Taartaaf utuu godhanii namni kun jechuudha nama siin taane biloo godhe la. Okay. Jetti welcome. Biloo godhe zalaa rakkoon qabu. Abbaa feeti. Nama wayitiin hin jira beekaa. Namoota quba qabduusi. Akkasi hantee haadha manaa akkasii sittaa qabu haadha manaa garuu haadha manaa argatteetta ganaa meeqa fuuta akkam?
dhugaa dubbachuuf ilal tokko malee abadan do'een 99 gubadha malee fuudhan tokko malee never. Yaa tokko malee fuudhin jaalalli tokkuma wajjin jira dootera inni beeka akka haadha manaa isaa taate maal sanatti hin jiru sinduran beekayyuu saara miidiyaa irratti wal baasan jettu sinduran beeka aishi taaptaap argulliin dhaabbanni nyaa'uun taaptaap godha dhugaa keetii dhuguma barra haadha manaa nama caqacaqnaan jechuudha laa amma warra viidiyoo asirra bahee wal waanii ta'e wal faarsu kanatti uti galgala muucee cicciqeen isaanii akkana biddarra wal kaasu jechuudha. Akka nama wal jaallatu asirraa sun bachaa. Dhugaa dubbachuuf intala kana rabbi dhiira eebbifamaa wayii hafuusis wallaahi. Amiin. Dhiira eebbifamaa wayii. An silaa sin argadhu sin fuudhu nam beekaa dhiira eebbifamaa wayii sitta qabu nama ollaa kootii wayii. Rabbi nama ollaa kootii fuusisi. Nama ollaa kootii wayii. Rabbi nama ollaa kooti manni isaa mana kooti. Ayyaanchi agartanii jechuudha. Nante kuma tokko kuma lamaan ga'uu dadhabdanii nan qatta. Agartanii la ameen jedha Oromoo nazzala. Ollaa isaateet. Ollaatti na agarti. Du'aayin kun naaf haqee balamu amiin jedha. Bismillaahi namni ollaa kooti bukkee mana kooti akkas mana kootti aan wayyaa fuudhu. Namni sun immoo bismillaahi naggaatee dira du'aa fayi torbee dhaqee taa'e waan agaduu ta'u manni qofaa taa'u. Ya salam. Abadan abbaan kun abbaa manaan kun dhiisee dhaqeen nagadu waliin deema malee qabattoo isaatti rarra'ee waliin deema akkam ofamanii mana keessa taa'ee maatii isaa bukkee yoo ta'e okee maaleesh. No maaleesh wanta akkanaa hin jiru. Dhugaa dubbachuuf akkasiin deemtanii yoo isin televizoona mana keessaa qabattan televizoonaan hattuudha jedhee akka inni si dhiisee deemuudha. Eegaa hattuun qe'ee hataadha jedhee akka inni si dhiisee deemuudha. Ishi warra si taaptaap naa godha giiftii bichaan eegina please taaptaap godha nama tokko bichaan na waliin rakkachaa jira barra. Jechuun obboleettii dhagaa isinii galee harka siitu mi'a kanaaf malee waan biraatiif. Ollaa kootta heerumtu jedhee barra. Sadiin baay'ata laata 500 yoo naalattan 500 ta'a. Taaptaap godha warri kaan sin madaate. Yoon biloo kan immoo suuta sittiin dawwala quba qabaadhu sinna bilooksisaara walla. Araan bolloo kaminaan ani waan akkanaaf shirin anti dawwalee obboleessa koo maaliif an jireenya koo boodaan na sodaachisuu eegale amma ijoolleen koomentii wayii barreessaa jirti. Jireenya koo boodaan na sodaachisaa jira. Laa ilaaha illallah.